السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبولاكية كريستانا أشما أركفونه كان إيغان توكو أمانتان كينيا أداه كان أورممان توكو أمانتان كينيا أداه بغا جراتني بغا أرغيساني تاري فيديو لك أتورا بوديسي رمضانا ريون بيلي تاني فيديو خنا لالي ولتي دي بنا ميبولي وانكيا Stop all men! Stop all men! Stop all men! Minnesota should not be a hiding place of criminals. It's Amarinya ይሻለናል አማርኛ በግልጽ ይሻለናል እሺ ቪዲዮ ቦዳ ወሊን ሃስ ቦደረትን ሃስ አሜ ከነሲ ዋይ እንተላ ከናሲ ላላ أهلا يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان isin jaalladha hedduun isin kabaja keessatti yeroo ammaa fa namni keenya waan hedduun muuxateeti jira amantaa walitti bu'uu dhiisee jira kana waa'ee intala kanaan xiqqoosii irraa haasa'ee ka'e waa'ee jarammaatti deebi'aa iccitiilee hedduu jira intala kana qofa osoo hin taane viidiyoo hedduun argaa ture ijoolleen kiristaanaa kan masqala asirraa fannifatanii qabanu yeroo iida keenyaas ta'e yeroo soomana keenyaa dheengadda akkanatti nu wajjin simatanii akkanatti nu wajjin geggeessaa jiran li'annahu kanarratti ijoolleen tokko wallaalumaanii waan argi jejjedhaa turanii gariin laayikii barbaachaa gariin foolloo barbaachaa gariin immoo waan adda addaa jedhaa turanii bakka kanarratti isiin waan fedhi haa jettu waan fedhiif haa gootu لأنه إسيو فولو برباچا جتسي أمانتا كينيا يوكين توكما كينيا جبيسات أكا أورمو في أورمون أمانتان كريستانا في أمانتان إسلاما ولتين بوني أورمو ماكا ولتيك أمنو أمانتي ولي اللي ولي كبجا كديمنو أغر سيسا إني لما تا isiin tarii yaana si hin beektanu amma anis illee hin beeku akka yaadutti tokkummaa ma agarsiisuu fi amantaa keenya soommana keenya nu wajjin gammaddee nu wajjin simattee nu gargaaraa jirti nu wajjin simatte kan arrabsuun dogoggora guddaadha obbolee waaqiyya dogoggora guddaadha waan akkasitti hin deebi'ina walilleen arrabsina wallahi ani ijoollee kiristaanaa kana dhugaa rabbii dubbachuuf ajjala namni hedduu jiraata ta'e illee hin beeku ijoolleen kiristaanaa kana baay'een jaalladha maaliif jaraa nama arrabsuullee nagarre tiktook irratti jaraa nama arrabsuullee nagarre feesbuuk irratti jaraa nama arrabsuullee nagarre tarii yoo isin jaraa nama arrabsu agartan illee gaadhiifamanaa godha an argee hin beeku hin arrabsine takka naman arrabsanuu tokko kan amantii jiraatiif haasa'antu jiru yoo amantii jiraatiif haasa'an amantii ofirratti namni hin du'a kanaafuu adaballee qabu ijoolleen kiristaanaa kun amantii namaallee hamma tuqanu hin garre dhugaa ijoollee kiristaanaa kana dhugaa rabbii dubbachuu yamiti hin garre kanaafuu wal kabajneeti waliin jiraanna obboleewwan kiyyaa ijoolleen islaamaa tokko wallaalumaan dogoggoraan arrabsaa jirtanii of eegaa maaliifuu ajettu maaliifuu hasimattu maaliifuu hana nashiidaa kana ajettu kana akkasii hedduu jiran ijoolleen kiristaanaa kana fakkaata inni lammataa habashoonni biyya alaa Ameerikaa keessatti fakkaata OMN irratti hiriira ba'anii stop OMN jaan ingilifiga afaan qabee jennaan amaariffatti kanarraa wanti nu hubannu gaafa Oromoo irratti hiriirri ba'amu gaafa OMN irratti kana hiriirri ba'amu tokkummaa OMN yeroo inni sagalee ummataa ta'e akkana waan Itoophiyaa keessa jiru akkasitti baasee addunyaatti agarsiisaa jiru kanatti hamleen jalaa cabuu fi dadhabbina guddaa jararra ga'edha. Dadhabbina guddaa jararra ga'eef akkas ta'ani. Dadhabbina waan jararra ga'eef hiriira bahani. Kun nuyiif gammachuu guddaadha. Amma akkasatti waan takkan isin hubachiisaa ijoolleen paartii badhaadhinaa yookiin bilxiginnaa deeggartan jirtanina jalaa namoonni tokko ni mufattanii li'annahu asirratti waan isin hubachiisuun qabaa hundi keessanuu. Nuti kan paartii badhaadhinaa yookiin namni Oromoon kun paartii badhaadhinaa deeggaruu didee jibbee fi habashoota wajjin yeroo mootummaa kana deeffatanii mootummaa kana garaa argatanii yaani mootummaan kunis eeyyama godheefi jennaan habashoota jechuun warra madheengedda fayyaa nama gube warra dheengadda tulubbuun wixiratanuu Oromoo dhiiga keenya gubeedha obboleewwan kiyyaa malee paartii deeggartan qofaa jedhanuun hin barbaachisu paartii an deeggaru maaliif arrafama maaliif tuqama maaliif qeqama jedhanuun hin barbaachisu habashaa jarrimmaa
zarii mililik ikiraa mililik jarri lafaa kaasanii warqiin jaaran kuni jarri zarii mililik lafaa kaasanii warqiin jaaranii akka sirna isaa deebisuudha. Harka muraa harma muraan inni durii hafnaan amma fayyaa gubuu eegalan fayyaa gubnee balleessina jechuudha. Jara kana garuu jarri kuni dheengaddaa akkuma argaa jirtanii abiyyi raasu abiyyiin ofii isaatiiyyuu shaneedha jedhaarani. Amma yeroo nuti waa'ee sanarraa dubban waa'ee warra mililik kanarraa dubbannu ijoolleen hedduu hin dallantanii warri paartii badhaadhinaa deeggartanoo la abiyyiin ofiisaatti shanii hiriira irratti baaran abiyyi kanarratti sababa abiyyi miti kan amma yeroo tokko qirri nutti jettanoo abiyyi ofiisaatti shanii hiriira irratti baaran abiyyi irratti warri habashootaa kun abiyyiin amananu isuman amananu jechuudha isuman jaallatanu jarri aangoorra taa'uu isaa hin fedhanu amma ituu jarri itti duulani nutis abiyyi akka aangoorraa hin buuneef jara isaa wajjin itti duulle jechuudha maaliifi haa ta'u malee inni Oromoo miidhaatu Oromoo baay'ee miidhaa jira mootummaan kun Oromoo hedduu waraana irratti bobbaasee waraana faannoo jedhamtu kana irratti bobbaasee baay'ee miidhaa jira Wallaggaan keessatti nama hedduu miidha amma obboleettii keenya kaleessa viidiyoo irratti waraabaa turre kana agartan miti Wallaggaan keessatti wanti isin qabdu hundi saamame maaliif osoo mootummaan eegumsa godhee hin saamamu shanee jechuudhaan miskiinni rakkataan Oromoo hedduu miidhamaa jira iyyeessi Oromoo hedduu miidhamaa jira kanaafuu mootummaatu ayyama godheef baasee ayyamuu baatullee mootummaa kana biraa garaa argataniiti mootummaa kana akka inni qalbiin isaa itti gadhiise beekanii fi Oromoo fixaa jiranii jarri kun daangaa Oromiyaa meeqa cabsanitti ce'anii kanaafuu mootummaa kana kanaafuu yeroo qeeqame isin dallantanii dallanuun hin barbaachisu dubbii hubachuu gaariidha ummanni kun akkuma dheengadda fayyaa gubamee waraanni bilisummaa Oromoo kuni waraanni keenya kuni dheengadda gizee waraana mootummaa booji'u gubeera hidheeraa tumeera aannan irra deemanii buusaniif hin agartanii miti akkasi kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo kan amma shanee jedhamee akkas arrafamu kuni kan amma shanee jedhamee maqaa shaneetiin ummanni keenya gubamu kuni waraana akkasiiti waraana miidhaa Oromoo irraa deebisuudhaaf miidhaa haadhaaf abbaa isaarra gahe deebisuudhaaf jedhaniiti kan jarri lubbuu qaalii sana gurguranii bosonatti galanii jarrillee arrafamanii shaniyaa jedhamanu malee warra shanee akka jedhame shaneen hattu saamtu ma yaani mana guba mana boromsaa gubanii maqaan irraan kaa'amanii hin jiru garuu alhamdulillah har'a gahanii jiranii ammas injifannoon kan abbaa haqaati jenna kan Oromooti jenna li'annahu kana keessa akka isin hubattanuufanii dubbii kana keessa deddeemee isinillee yaada keessan naa qooda kana booda tokko taanee waan dhufurratti hojjennee yoo tokko taanee wal gargaarree tokkummaan keenya alaa fi keessaa ni jabaata jecha akkasin hubattanu abdiin qaba obboleewwan keenya. Viidiyoo isinitti dheerataa waa'ee ama dheengadda taabotaa fi waa'ee hiriira musliimoota dheengaddaa bal'inaa isinii irraa dubbadha ture. Inshaallah viidiyoo ittaanu keessaa fi viidiyoo ittaanu keessatti illee nin dubbadha waan kana irratti akka irratti cimnee hojjennu obboleewwan keenya tokkummaa keenyaan ati paartii kanaa dhaabatee jaalalaan tokkummaadhaan waan rakkanne wal gargaaraa akka deemnu isiniin jedhaan nagaannaa jiraadha galatooma.